Gareen waraana Hamas hoogganaa haarawaa filateen Khalil Al-Hayyaa hoogganaa haarawaa Hamas taasisuudhaan muudanii jiraachuun dhaga'ame. Paartiin warraaqsaa TPLF gara waraana biraa kaasuutti deemaa waan jirtuuf mootummaa federaalaa itti gaafatamummaa isaa baachuu akka qabu yaamicha dhiyeessuun dhaga'ame. Suudaan investimentii bu'uuraalee misoomaa geejjibaa fi loojistiksii irratti qabdu babal'isuudhaaf yeroo ammaa tana abbootii qabeenyaa biyya Masrii wajjin sochii taasisaa jiraachuun dhaga'ame. Taphataan kubbaa miilaa biyya Kanaadaatii fi lammummaa Kanaadaa qabu kan itti dhaloota gara haadhaaf abbaatiin Itoophiyaa ta'e Alii Ahmad guyyoota sadiif Itoophiyaa daawwataa jiruun guyyaa irraa immoo pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa wajjin mari'achuun dhaga'ame. Daawwattoota fi hordoftoota Egeree Miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu kanneen amma isin dhageessifne hanga furtuu Egeree Miidiyaati amma bal'inatu taasisa. Hamas hoogganaa haarawaa filateen Khalil Al-Hayyaa hoogganaa waliigalaa haarawaa ta'uun filamuun isaa beeksisee jiraachuun ifoome. Al-Hayyaan hoogganaa duraanii Yahyaa Sinwaar bakka bu'ee yeroo ammaa tana garee waraanaa Hamas hoogganuudhaaf qophii xumuruun ibsame. Yahyaa Sinwaar bara 2024 keessa yeroo waraana Gaazaa taasifamaa turetti humnoota Israa'eliin ajjeefamuun isaa kan yaadatamu waggaa ta'u Hamas ajjeefamuu Yahyaa Sinwaar booda hoogganaa otoo filatiin waggaa 2 lakkoofsuudhaan guyyaa irraa hoogganaa haarawaa filachuu ifoomsite. Khalil Al-Hayyaan hooggantoota Hamas kanneen yeroo dheeraadhaaf Gaazaa keessaa baqatanii biyya alaa turanii fi marii mootummaa Israa'el wajjin adeemsifamaa ture keessatti hooggantoota olaanoo garee bakka bu'uun mari'achaa turan keessaa nama adda ture ta'uu ibsamee jira. Yahyaa Sinwaariif hoogganaan damee siyaasaa Hamas kan duraanii Ismaa'eel Haniyyaan ajjeefamuu hordofee Khalil Al-Hayyaan tureewwan Hamas kanneen jiran keessaa dhiibbaa olaanaa nama uumuu fi nama adda ture ta'uun ibsame. Al-Hayyaan hoogganaa Hamas haarawaa ta'uun kan muudame waggaa ta'u wal waraansi mootummaa Israa'el fi Hamas gidduutti deemaa ture marii jaarsummaa pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraampiin dhaabbatee jiraachuun Hamas hoogganaa haarawaa filachuu isii immoo qabsoo taasifamaa ture kan itti fufu ta'uu kan mul'isu jaameeti jira. Paartiin warraaqsaa uummata Itoophiyaa mootummaa federaalawaa Tigraay yeroo ammaa tana TPLF yeroo ammaa tana Tigraay gara waraanatti biraa oofaa jirti jechuudhaan himatte. Seera kabachiisuuf nagaa eeguu dahoo godhachuun tarkaanfii waraanaa haarawaa fudhachuun tattaaffii dursee fudhatamee jechuun hubachiisan. Ibsa adoolessa 20 bara 2026 baasaniin nagaa eegsisuuf dahoo godhachuudhaan uummata Tigraay gara waraanatti deebisuuf yeroo ammaa tana TPLF sochii biraa uumaa jirti jechuudhaan himachuun dhaga'ame. Paartiin kun ibsa baaseen waliigaltee Piriitooriyaa keessatti qaamonni adda addaa dhimmoota hunda hammatanii fi hanqinoota kan jiran ta'ullee TPLF fi waliigaltee Piriitooriyaa fakkeenya fudhachuudhaan yeroo ammaa tana sababa waraanatti hin qabne barbaadaa jirti jechuudhaan paartiin haaraan dhiyeenya kana hundeeffamte. Simireeta paartiin TPLF himachuudhaan mootummaan federaalaa itti gaafatamummaa isaa akka ba'uu fi seeraaf nageenya biyya teenyaa akka taasisu jechuudhaan paartiin Simireetaan obbo Geetaachoo Raddaatii fi Jeneraal Tsaddaaqaa Gabratintsaayifaan hundeeffamte mootummaa federaalaatiifis yaamicha dhiyeessaniiti jiran. Afurri waliigalatti tanaan guddaan waraanni dhaabbatee xumuramuudhaan furmaata siyaasaatiif dursa kennuu namoota keessaan irraa buqqan gara qeessaanitti deebisuudhaaf gargaarsa namummaa raabsu dirqama ta'uu ibsanii garuu osoo kun jiru TPLF ammas waraana biraa kaasuudhaaf sochii biraa taasisaa jirti jechuudhaan paartiin Simireettuun paartii TPLF himachuudhaan mootummaa federaalaatiif yaamicha dhiyeeffameeti jira. Akka ibsa paartii tanatti mootummaan federaalaa yeroo kamuu caalaa tarkaanfii nageenya kabachiisuu fudhachuun yeroon isaa ammaa jechuudhaan mootummaa federaalaatiif yaamicha dhiyeessan. Ibsi kun kan ba'e erga hiriirri gaafa adoolessa 10 akka lakkoofsa Itoophiyaatti magaalaa Finfinnee masqala addabaabayitti beekaase eegasii immoo TPLF illeen hiriira kana balaaleffachuudhaan hiriira kana hordofte namoota dirqisiisuudhaan magaalaa Maqalee fi akkasumallee Adawaa fi Aksum keessatti uummanni hiriira ba'e mootummaa federaalaa akka balaaleffatu taasisee turuun ni yaadatama. Hiriira kana kan qopheesse immoo mana marii nageenyaaf jijjiirama Tigraay kajaam waggaa ta'u gareen hooggantoota naannoo Tigraay duraanii tan Geetaachoo Raddaatii fi Leetinaal Jeneraal Tsaddaaqaa Gabratintsaayifaan durfamtuun qondaaltota olaanoo naannoo kana keessaa qabdu ta'uun ibsameeti jira. Kana malees dhalattoonni Tigraay kanneen nagaa barbaadan hiriira kanarratti adda turee taanii hirmaatan illee garuu TPLF hiriirri kun ergamtoota mootummaatii fi paartii badhaadhinaatiin qophaa'ee jechuudhaan qeeqaniiti jiran. Biyyi Suudaan yeroo ammaa tana walitti dhufeenya Masrii fi Eertiraa wajjin taasisaa jirtuun yeroo ammaa tana gara sochii misoomaatiin abbootii qabeenyaa Masrii wajjin gurmaanii hojjechaa jiraachuun ifoome. Suudaan investimentii bu'uuraalee misoomaa geejjibaa fi loojistiksii irratti qabdu babal'isuudhaaf yeroo socho'aa jirtutti jilli daldalaa Masrii ministeera geejjibaa Kamaal Al-Waziiriin durfamu guyyaatti aanu keessatti immoo dhufee biyya Suudaan kan daawwatu ibsame. Biliyooneriin biyya Masrii Naguubii Sawaaris kan jila kana keessatti argamu waggaa ta'u akka maddii oduu Suudaan akhbaara jedhetti daawwannaan tun tumsa dinagdee Masrii fi Suudaan jidduu jiru cimsuuf carraa investimentii Masriin gabaa Suudaan keessatti guddisuuf jirtu qorachuuf kan akeekame jechuudha ibse.
bareedduun tumsa mootummaa fi dhuunfaarratti kan xiyyeeffatu ta'ullee bu'uuraalee misoomaa piroojeektoota misoomaa bal'aa ta'aniin tattaaffiin ijaarsa deebisanii ijaaruu ni deeggaramaa jaabee eegama. Daawwannaa kana sababa godhachuudhaan Addis Istaandaardis gabaasa isaa keessatti akka ibsetti daawwannaan tun kan taasifamte yeroo waraanni Suudaanii fi humni dafee dhaqqabaa Suudaan jidduutti waggoota 3 oliif waldhabdeen bu'uuraalee misoomaa barbadaa'ee jirutti daldalli jeeqamee jirutti qormaata dinagdee hamaa keessa biyyattiin mudatte hordofuudhaan qormaata biyya deebisanii ijaaruu karaa deeggarsa Masiriitii fi abbootii qabeenyaa Masiriitiin kan taasifame ta'uu gabaase. Akka indeeksiin biiliyoneerota Bloomberg jedhutti Sawaaris gara doolaara biiliyoona 10.9 akka qabu tilmaamamee jira. Qabeenya isaa baay'inaan investimentii albuudaa fi telekoomii irratti kan taasifamu gatu durtaan dhaabbata dhuunfaa Leemanch Resources jedhamu albuuda warqee irratti fedhii kan qabu ta'ullee ibsamee jira. Faayinaansii fi investoroota Masirii beekamoo ta'an keessaa tokko katee Sawaaris Itoophiyaa dabalatee guutuu Afrikaa keessatti fedhii daldala banee investimentii taasisuudha akka qabu ibsamee jira. Sawaaris muddee bara 2010 takka irraa kaasee ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad wajjin wal arguulleen marii taasisee turuun ifamee jira. Haa ta'uutii malee bobboodarra Sawaaris waldhabdee hidha haaromsa guddichi Itoophiyaa fi Masirii gidduutti uumamte ilaalchisee hariiroo isaa Itoophiyaa wajjin qabu kan adda koote ta'ulleen ibsame. Taphataan biyya Kanaadaatii fi lammummaa fi dhaloota isaaniitis biyya Kanaadaati hidda dhalataa abbaa isaatii fi haadha isaatiin Itoophiyaa irraa ta'e taphataan beekamaan yeroo ammaan tana ammas kilaba Awurooppaa Norwich City keessa taphataa jiru Alii Ahmad guyyaa 3 Itoophiyaa daawwachuudhaaf dheengadda gara Itoophiyaa dhufuudhaaf hoggantoota fi ministeerota garaagaraa wajjin marii erga taasiseen booda guyyaa irraa immoo pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa wajjin dhimma ispoortii fi guddina tapha kubbaa miilaa biyya Itoophiyaa ilaalchisee marii bal'aa taasisanii jiraachuun ifame. Daawwannaa isaa guyyaa lammeessaatiin taphataan Alii Ahmad istaadiyeemii magaalaa Finfinneetti sadarkaa idil addunyaatiin ijaaramaa jirtu Addaay Ababaa daawwatee jiraachuun ni ifame. Taphataan garee biyyaalessa biyya Kanaadaa maatii Itoophiyaa irraa dhalate Alii Ahmad istaadiyeemii idil addunyaa Addaay Ababaa gara xumuraatti dhiyaatee jiru daawwatee jiraachuun mul'ate. Ministeerri aadaa fi ispoortii fi ministeerri deetaan misooma ispoortii obbo Makiyyuu Muhammad Alii daawwachiisuudhaan sadarkaa ijaarsa isaatiis Alii ilaalchisanii jiran. Istaadiyeemiin torban kana keessa hojii dhaabbii baaxii toonii 7,000 uffatu akka eegaluu fi teessoowwan istaadiyeemichaa dhaabuuf qophiin xumuramee jiraachuulleen gabaafamee jira. Hojiiwwan istaadiyeemii hafan waggaa lamaan kana hin geenye keessatti akka xumuramuu fi baatii bitootessaa dabre immoo ministeerri aadaa fi ispoortii fi dhaabbanni chaayinaa kominikeeshinii fi koministiraakshinii waliin waliigaltee raawwachuudhaan hojjechiisaa jiraachuun ibsame. Istaadiyeemiin idil addunyaatti ijaaramaa jirtu Addaay Ababaan yeroo xumuramtutti namoota 60,000 ol simachuu akka danda'us ibsamee jira. Taphataan beekamaan yeroo ammaan tana gahumsa olaanaadhaan garee biyyaalessaa isaa Kanaadaa keessa taphatuu fi akkasumallee gahumsa olaanaa agarsiisuudhaaf kilaba Awurooppaa Norwich Cityf kontiraataa mallatteessee taphataa jiru. Alii Ahmad dorgommii waancaa idil addunyaa 23 isaa kan bara 2026 irratti garee isaa bakka bu'uudhaan taphatee jira. Haaluma kanaan immoo gara biyya Itoophiyaa dhufuudhaaf dargaggoota lammii isaa ta'an fedhii ispoortiitii fi miira fedhii ispoortii keessatti uumuudhaaf sochii taasisaa jiraachuun ibsame. Kanaanis immoo dargaggoonni Itoophiyaadha Alii Ahmad fakkeenya fudhatanii Itoophiyaa sadarkaa idil addunyaatti karaa roga kubbaa miilaatiinis akka yaamsan abdii qabaachuu Alii Ahmad guyyaa kaleessaa dubbatee jira.